Shalom, nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Amma tiitoriyaalii kana keessatti akkaataa ittiin kilentii fi sarvara yookiis immoo fayyadamaa fi tajaajila kilentii fi sarvar isa siistema neetwoork adiministireeshinii keessatti ilaallee turre sana walii wajjiniin hojjechuudhaaf kan dhufe. Isa hojjechuudhaaf ISO soofteerii qabuu fi soofteerii iskiriinii kiyyarraa ilaaltan kanaa fi jechuun ISO software kan jedhu software Windows 7 fi Windows Server 2008 kana lamaan qabaachuun dirqama ta'a. Isa kana immoo internet irraa download gochuun dirqama ta'a jechuudha. Isa lamaan hojjechuudhaaf Windows 7 akka kiilentiitti Windows Server 2008 immoo servera goonee caanuu qabna jechuudha. Isaan lamaan sana immoo kan caannu Oracle VM Virtual Box kan jedhamtu kana caannachuu qabna. Isa kanas online free waan ta'eef buusuu hin dandeessu. Kanaaf isa kanarratti caannaa jechuudha. Isa kana fe'annee booda isarratti feenaa jechuudha. Kiilentis servera keenya isarratti caannee warra lamaan sana wal qunnamsiifnee faayilas haa ta'uu risoorsii gara biraas haa ta'uuti sheer godhachuu dandeenya jechuudha. Neetwoorkii uumuu dandeenya. Peer to peer neetwoorkii server based network hojjechuudhaaf jechuudha. Amma kana banadheeraani virtual box managerii banadheera. Asirratti Windows 7 akka kiilentiitti Windows Server 2008 immoo akka serveriitti caannachuu qabna jechuudha. Kana gochuudhaaf booksii asirra jirtu yookiis immoo batanoota asirra jiran kana keessaati new jennee ishee kanarratti gaafa cuqaafnu yookiin kilik gaafa goonu operating system haaraa maqaa itti kennuudhaaf jechuudha. Asirratti kilik gaafa goonu interfeesii kana arganna. Interfeesiin kun maqaa fi operating system barbaanne sana itti filuudhaaf jechuudha. For example Windows 7 dha kan inni barbaade jalqabaatti kan inni caanuu barbaade kanaafuu maqaa isaa Windows 7 jedheen barreessa. Jalatti immoo machine type folder iddoo inni itti deemu virtual machine kun jechuudha. Faayilii nan hojjedhu hundi isaatu iddoo sana akka dhaquu fi taayipiin isaa Microsoft Windows dha. Isa kana gara Linux itti geeddaruu dandeenya or other kan barbaanne gara barbaannetti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Windows 7 2000 Windows 7 32 BT Windows 2003 or any Windows kan barbaannetti filuu dandeenya. Amma Windows 7 34 BT dha jechuudha. Caanuu kan deemu kan erga finnee booda next wanti guddaan iddoo kanadha. Raamii kompiitara keenyaa yookiis immoo kwaalitii kompiitara keenya irratti hundaa'a. Inni kuni raamii jechuun saffisa kompiitara keenyaa biizii ta'uu dhiisuu isaa kan murteessu jechuudha. Kanaafuu kompiitarri keenya raamii bal'aa qaba yoo ta'e iddoo kanatti waan bal'aa akka filannu nu eeyyama. Asitti immoo kalariin isin ilaaltan jiru hin jira giriinii bicaa fi asitti immoo reedii argina jechuudha. Yeeloo green and red. Yeeloo kana jechuun green jechuun nu eeyyamameera jechuudha. Kanallee yeeloo kana keessaa baane taanaan immoo kompiitara keenya biizii godha waan ta'eef amma kompiitarri koo kan inni naa eeyyamu 5164 kanatti fiduu hin danda'a. Kana hunda isaa kenne jechuun kompiitara koo gaafa operating system kana banu san virtual machine irratti caanu kana banu biizii na jalaa ta'uu danda'a waan ta'eef gadi xiqqeesseen kennaaf jechuudha. Defaultidhaan kan kennaaf meeqa 2048 jechuun 2 GB jechuudha. Kan argan kenneef booda garuu amma 5,000tti kennuu danda'a. Waan 5,000 kenne biizii na jalaa ta'uu danda'a waan ta'eef. Kanaaf 2048 kenneen darba. Asitti immoo create virtual hard disk. Virtual hard disk uumee fedha. Virtual hard disk sun immoo 32 GB dha jechuudha. Defaultidhaan kan kennameef. We can increase and we can decrease this size of our hard disk. Hard disk keenya kana gadi buusuus ol kaasuus hin dandeenya jechuudha. Isa default kanaan bira dabarra. VDI virtual disk kanas next jennee dabarra. Achi dynamical allocated kan jedhus next jennee dabarra. Asitti hard disk keenya dabaluuf hir'isuu kan dandeenyu 32 GB isa jedhu kana yoo barbaanne gadi hir'isuu dandeenya, yoo barbaanne ol dabaluu dandeenya jechuudha. Kanaafuu 28.85 kan jedhu irra ka'ee or I can increase this dabaluu hin dandeenya jechuudha. Kanaafuu erga finnee booda
create jennaan jechuudha. Amma asitti Windows 7 operating system inni uumannee jirra jechuudha. Akka kileentiitti fayyadamuudhaaf kan barbaanne sana uummanneerra. Kanaa booda iddoo kanatti immoo seetingii isaa adjust godhachuun keenya dirqama. Neetwoorkiidhaaf yookiis Windows serverii wajjiniin connect gochuudhaaf deemaa jirra waan ta'eef seetingii isaa iddoo kanaatii immoo adjust godhachuun neetwoork seetingii fi faayila nuti irratti caanuu barbaadnu sana ISO sana irra kaawwachuun dirqama ta'a jechuudha. Install gochuudhaaf. Kanaafuu isa kana hojjechuuf seetingii jala galla. Seetingii jalaa immoo gara bitaarra kan jiran batanoota baay'ee yookiis opshinoota baay'ee jira. Achi jalaan neetwoork seetingii isaa adjust gochuudhaaf neetwoork irratti kilik goona. Neetwoork sana jalaa inni kun addaaptorma kompiitara keenya irra jiru gargaaramna jechuudha. Isuma gaafa neetwoorkitti yookiis intarneetitti connect goonu keebilii wajjiniin akka wal qabatu jechuun diraayiverii jechuudha. Isa sana wajjiniin isumarraa fayyadamna waan ta'eef difooltiidhaan kan jiru maalidha? NAT or network address translationidha. Isa kanan barbaadnu biriijidii fayyadamna jechuudha. Maaliif virtual maashiniidha kan nuti fayyadamaa jirru malee physical PC miti jechuudha. Biriijid addaapter gaafa jedhu addaapteroota neetwoorkii kompiitara keenya irra jiru nuuf fida. Amma kompiitarri koo addaapteroota lama qaba jechuudha. Kanaafuu difooltiidhaan kan inni kennuuf ishee jalqabaa sana akkasumatti anniisaa. Inni kun naan hojjenne taanaan booddee irra deebinee jijjiirree yaallaa jechuudha. Operating systemicha gaafa bannu error nuun jedha taanaan addaaptericha geeddarree ilaaluun dirqama ta'a. Erga kana finnee booda advancedii jala galle advancedii jala immoo permissionii kennuu qabna. Physical PC dha moo virtual machine dha moo kamiif kan wajjiniin connect goona. Allow virtual machines, allow all. Allow all yoo jenne virtual machines physical PCs warra operating system ofiisaa danda'e irratti kan caanamee jiru. Physical PC jechuun Windows 7, Windows 8 kompiitara keenya irratti caannee kan jiru jechuudha. Virtual machine jechuun immoo virtual box irratti caanamanii kan jiru. Akkanaan caanuudhaa deemaa jiru kana jechuudha. Amma kompiitarri koo Windows 10 dha. Kanaan caanaa jiru immoo Windows 7 dha. Windows 7 kun virtual machine dha. Windows 10 kun immoo physical PC dha. Allow all yoo nan jedhe hundumaaf eeyyama kenneefiira jechuudha. Asitti immoo cable connected kan jedhu sun akka waan keebilii itti sakkaanee jirrutti jechuudha. Isheen kun hin arramamne taanaan keebiliin irraa ka'ee jira jechuudha. Arramne jechuun immoo keebilii itti sakkaanee jirra jechuudha. Kana gaafa finne okay jenna. Operating system yookiis immoo ISO sana itti kennuudhaaf ammas seetingii jalatti deemine storage jala galla. Storage gara mirgaatti kan jiru immoo MPT kan jiru jira. Maqaa operating system keenya jala MPT kan jiru jira. MPT sana irratti click goone at the right ammas gara mirga isaatti SATA 41 kan jiru fuuldura wanti CD fakkaattu wayii jirti. CD sana irratti click gaafa goonu amma iddoo ISO'n keenya jiru dhannee filannaa jechuudha. Kanaaf choose a disk file irratti click goone amma ISO'n koo eessa ture? Desktop irra ture jechuudha. Desktop irraa dhaqeen ISO software kan jedhu keessa jira. Amma maalan caanuudhaa deemaa jira? Windows serverii osoo hin taane Ubuntu osoo hin taane Windows 7 caanaa jira waan ta'eef Windows 7 sana select godhe booda open jenna jechuudha. We have already selected our ISO file. Kanaafuu okay jenna. Amma finneerraa jechuudha. Network setting isaas finneerraa. Operating system sanas kennineef jirra jechuudha. Faayila sana CD sana kennineef jirra kan itti caanuudhaaf jechuudha. Kana booda maal goona? Operating system keenya erga filannee booda isa uummanne sana erga filannee booda asii dhufnee start jechuu dandeenya yookiis immoo isuma kanatti double click gochuu dandeenya operating system keenya irratti. Kana booda asii start gaafa jedhu gara caanuutti hangalaa jechuudha. Gara caanuutti hangala. Okay, amma jalqabaa jira. Interface kana argattu yoo ta'eef immoo operating system sana yookiis ISO sana argataa hin jiru jechuudha. Host drive E naan jechaa jira. Asiin keessan FT jechuu danda'a, G jechuu danda'a, host drive waan gara biraa jechuu danda'a. Gaafa inni fide suma irratti click gootaniit ISO keessan barbaaddu. Win7 ISO kan jedhuun filadhee ture. Isheen iddoo kanatti sammas filannoo gara biraa taatee naan dhufti. Isheen filadhaa start jechuudha. Start. Amma akkuma kompiitara keenya formaat goonutti steepuma sanaan formaat goona jechuudha. Inni kun daqiiqaa baay'ee fudhachuu danda'a. Amma daqiiqaa 30 gada sa'aatii tokko garuu
performaansii kompiitara keenya irratti hundaa'a. Kompiitarri baay'een dafee fixuu danda'a. Ammaasitti next jennaa. Isa booda install now jennaani. Seetaappiin keenya startii gochaa jira. Kanaafuu amma daqiiqaa 30 hanga sa'aatii tokkotti fudhachuu danda'a jechuudha. Kompiitarri keessan immoo quality isaa bareedaa ta'e taanaan dafee fixuu danda'a. Yes. Accept the license terms. Booda next jennaa. Ammoo upgrade jechuun windoo kanaan dura caannee jiru guddisuu barbaanne windoo 7 irraa 8 irraa 10 irraa 11 guddisuu jechuudha. Ammoo waan guddifnu hin qabnu custom jennaan jechuudha. Hard diskiin nuti filannee turre meeqa? 31dha. Kana select goone kana booda next jennaan. Kanaaf iddoo kanatti daqiiqaa baay'ee nu jalaa turuu danda'a jechuudha. Caannee fixuudhaaf daqiiqaa baay'ee nu tursuu danda'a. So eeguu qabna jechuudha. Amma install godhee nuu fixutti. Pause godha. Biraan darbaa jechuudha. Isiniif fixuu danda'a waan ta'eef. Okay. Kan koo kunoo install godhee hunduma isaa fixeera. Restart gochaa jira. Kanaa booddee kompiitara keenyaaf maqaa kenninee fi paaswordii laannee fi gara fe'uu keenya fixuutitti deemaa jirra jechuudha. Kiileentii kompiitarii yookiis immoo Windows 7 fixaa jirra jechuudha. Kanaafuu Windows serveriinis steepuma kanaan dura isinitti hime kana deemneetu kan nuti caannu jechuudha. Kanaaf completing installation naan jechaa jira. Config Windows file, expanding Windows files, installing features, installing updates kan jedhu kana hunduma isaa naa fixeetu completing installation irratti restart godha jechuudha. Kan keessanis akkas amma godhutti egaa qulqullina kompiitara keessanii raamii fi hard disk kompiitara keessanii irratti hundaa'a isiniin jedheera. Baay'een isaa daqiiqaa muraasa keessattis fixuu danda'a. Sa'aatii baay'ee isinitti fudhachuu danda'a jechuudha. Kanaaf kana obsaan eeggachuun dirqama ta'a jechuudha. Kompiitara keessan immoo yeroo baay'ee irra deddeebi'ee restart gochuu danda'a. Kanaafuu kana obsaan itti dhaggeeffachuun gaariidha jechuudha. Okay, installationii qonaa fixeera. Amma maqaa kompiitara kootii yookiis kiliintii kootii kenneefi jechuun gaafan kompiitara kanatti loogiin godhu kanan itti fayyadamee galuu jechuudha. Kanaafuu client or client PC the password which I have to use passwordii
Ani gaafan kompiitara kanatti loogiin godhutti gargaaramu yoo barbaanne ta'e duwwaa dhiisuu dandeenya. Product key gaafa sooftiweerii sana bitattanitti gashaanu jechaadha. Ammaaf waan hin qabneef automatically activate Windows when I am online ilaan online gaafa taanu automatically activate godhenneeni next jechuu dandeenya. As keessaa immoo use recommended setting geenye next jenne installation keenya home network public or lagaachuutiin yoo barbaaddan filattanii seenuu dandeessu jechuudha. Lafa kanatti finalizing your setting. Kanaafuu kiilentii keenya yookiis immoo Windows 7 keenya install godhannee finneerra jechuudha. It is ready to use. Itti fayyadamuudhaaf qophii ta'ee jira jechuudha. Windows kiilentiin keenya. Setting hunduma isaa finneerra installationiif kan nu barbaachisan jechuudha. Kompiitara gara biraa wajjininis qunnamtii gochuudhaaf kan nu barbaachisan waan hunduma isaa finneerra jechuudha. Amma keessatti IP addressii kennuu fi waan gara biraa configure gochuun nu hafuu danda'a. Garuu immoo installationii Windows kiilentii finneerra jechuudha. Already our desktop is preparing nu qopheessaa jira jechuudha. Desktopii keenya kanaaf fixuu keenya nutti agarsiisa jechuudha. Hundumti keessaniyyuu chaanaala kana immoo subscribe gochaa yaada keessan koomentii jalatti nu laachaa dogoggora jiruu fi cimina jiru nuu kennaati wanta itti daballee hojjechuu qabnus immoo akka nutti himtaniif isiniin jedha. Kanaafuu tuutoriyaalii guyyaa har'aatiif Windows kiilentii yookiis immoo Windows 7 caaluudha paartiin inni jalqabaa. Kanumarraan goolabna. Waaqayyo faana ta'uu yeroo gaarii paartii itti aanu keessatti immoo akkaataa itti Windows serverii ittiin caannu qabannee dhiyaanna. Waaqayyo faana ta'u.